inni baala fakkaatu kun immoo maalinni warri roosmarii maal akka ta'e hin beekne vidiyoo kana gadi muraatti dhaggeeffachuu fi roosmarii maal akka ta'e akkasumallee akkamittiin akka hojjetanii itti fayyadamuu dandeessan muraasa isaanitti hima. Keessattuu warri bishaan roosmarii fi qurunfuditti fayyadamaa turre waggaa dheeraaf garuu faayidaa tokko hin qabu abdiin kutiyee jettanii ofii qabdan dogoggorri bakka kana jirti jechuudha argitanii. Roosmarii biyya keenya keessatti sigaa maxabashaadha. Sigaa maxabashaa jedhamu keessatti kun xabbasanii baay'ee beekamaadha. Gaafa itti fayyadamuuf jettanii dirqama awwaara sarara miiccanii qulqulleessuu qabdu. Sababni isaa awwaara yookaan immoo biyyoo waan qabuuf akkuma argitan kana bakka kanatti miicca qulqulleessee jira. Erga miicee booda bishaan sarara goggoguu qaba. Sooftiidhaan irraa gossanii sinillee akkasuma maaliif zayitiitti naquu waan fedhuuf kunoo zayitiin itti naqaa jiru kun zayituunidha. Ijoolleen mana madaamii keessatti isa kana baay'inaan beektu maaliif madaamoon haalaan itti waan fayyadamanii fi yoo zayituun itti fayyadamuu hin barbaanne yookaan hin qabne ta'e immoo wanta isin bira jiru qibaatii kokonaatis ta'e avokaadoos ta'e kanneen biroo waan isin bira jiruun itti fayyadamuu dandeessu. Bishaaniin osoo hin taane zayitii yookaan ooyiliitiin jechuudha. Roosmariin kan inni jijjiirama fiduu danda'u kan immoo faayidaa qabu. Kun akkuma argaa jirtanii bakka kanatti immoo distii qullaatti bishaan danfisaa jira. Bishaan duwwaadha kana keessa homtuu hin jiru jalaatti danfaa jira. Kunis keessa gashee jira ho'isachuu yookaan istiimii godhee itti fayyadamuu waan hin barbaaduu fi kunoo kana fakkaata. Kunoo bakka kanatti haala kanaatiin ho'istanii itti fayyadamuu dandeessu. Kanneen biroo biras itti dabalachuu dandeessu. Qurunfudis yoo jettanii, jinjibila yoo jettanii, abasuuda gurraacha yoo jettanii waan isin tamacha'e rifeensaaf ta'a kan jedhame itti dabaltanii fayyadamuu dandeessu. Ani garuu kana haala salphaatiin karaa salphaatiin kamittiin akka ooyilii isaatti hojjettanii fayyadamuu dandeessan waan barbaadeef kan kana raafii guutuu viidiyoo yoo barbaadanii asuma jala linkii yuutuubii jira waan ta'eef gara sana deemuudhaan namni wanta itti fayyadamu tokko daqiiqaa muraasa keessatti argachuun waan salphaa miti qimamooti. Gara sana deemuudhaan achirraatii argattanii jalqabaa gadumaa akkasumallee kanneen biroo rifeensa bubuqqa'uu, rifeensa ciccituu, rifeensa filamuu diduu, adda gubbaa keessattuu adda koo gubbaarra duwwaa ta'ee jira. Siraamikii lafa duwwaa ta'ee jira jettanii warra karaa keessa koomentii dheeraa naa barreessitanii furmaanni jiru isuma kanaa jechuudha. Inni kan biraan tiriitimentii isin rifeensa keessaniif kennitan yeroo kennitanii wanta itti fayyadamtan sana haalaan kan itti fayyadamtanidha yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti firiisaa jijjiirama isaa argattu dhumni isaa kana fakkaata. Zayitii kana yoo tursitan illee rakkoon qabu. Yoo turiin tabalaashu maaliif ooyilii waan ta'eef kun haala kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Kun roosmarii fi zayituun yookaan oliif ooyiliidha. Kalariin isaa baay'ee bareeda.